Waa'ee bar'umaa ilaalchisee wantoonni garaagaraa addunyaa keenya irratti taasifamaa kan jiranii beekamaadha. Agarsiistuu jechuudha. Kanumas ilaalchisee waa'ee jalqaba ciniinsuu jedhamu macaan qulqulluun karaa Maatewos boqonnaa 24 kan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nutti himee ni jira. Isaan keessaa immoo waa'ee lola Googii fi Maagoog kan jedhu macaan qulqulluun kan inni dubbatu beekuun keenyi dirqama ta'a jechuudha. Isuma ilaalchisee immoo lola isa amma taasifamaa jiru kan Hamaasii fi Israa'el gidduu ta'aa jiru kuni ka'umsi isaa maalii? Macaan qulqulluun waa'ee kanaa maal jedha jennee beekuun keenya dirqama ta'a. Taayimlaayinii waa'ee bara dhumaa wajjin wal qabatee Googii fi Maagoog kan jedhu lolli akka adeemsifamu Hisqeel boqonnaa 38 hanga 39tti wantoonni dubbataman jiru. Waa'ee macaafa qulqulluu kan bara dhumaa waa'ee Maagoogii fi Goog kana kan inni ibsu historical speaking Maagoogiin kan inni describe ta'ee yookiin grand design of Noahii akka ta'e seera uumamaa boqonnaa 10 lakkoofsa 2 irratti barreeffamee jira. Kun immoo descendantii yookiin immoo sanyii warra Maagoog warra jedhaman kuni noorzii Israa'elii akka isaan qubatan macaafni qulqulluun dubbata. Laayikilii kun immoo maybe Yurooppii fi Eeshiyaa wajjin wal qabata. Maaliif Yurooppiin naannoo Israa'eliidhaaf gaafa noorzanni gubbaa waan qubatanii jiraniif jechuudha. Macaafni qulqulluun Hisqeel boqonnaa 38 irratti warra Maagoogii kana akka itti ibsu warra ogummaa lolaa qaban jedha. Hisqeel boqonnaa 38 gaafa dubbisnu jechuudha. 38 15 kaastanii gaafa dubbistan. The people of Magog are described as skilled warriors. Kanaaf kan inni dubbachaa jiru waa'ee Maagoog kana jechuudha. Maagoogiin kun immoo kan itti ibsamee jiru warra Roosh jedhamu kana. Roosh jechuun immoo Raashiyaa kan jedhu kana. Har'a yoo ilaaltanii addunyaan kun gara lamatti goreeti kan inni wal lolaa jiru. Isuma gaddaa kana lola Hamaasii kana gidduu oksaan jiru maali? Fakkeenyaaf deeninati yookiin immoo warra security baay'ee akka cimaatti akka addunyaatti beekaman keessaa Israa'el tokkodha. Warra Mossad kan jedhu faa qabu isaanii maal jechuudhaas deeninatiin isaanii yookiin immoo information deeninati kan jennu kan jedhamu ture kan security kan biyya tokko eegan suni Israa'el jalaa eenyuun boo tooppiidha isaan. Garuu immoo akkamittiin informationiin otoo Israa'el hin qabaatiin lolli Hamaasiin kun akkamitti jalqabe? 1973 akka faranjootaatti Yoom Kippur kan jedhu lolli taasifamee ture. Innis Ijiptii fi Siiriyaanonni walii galanii Israa'el irratti lola bananii turan. The 6 Day War kan jedhu immoo Israa'el hundooftee 1967 akka faranjootaatti 1948 kan Israa'el hundooftee ergasiyyuu The 6 Day War kan jedhamu 1967 gaggeeffameera. Biyyoonni Arabootaa hundumtuu walii galanii Israa'el irratti kan isaan bobba'anii Israa'eliitiin kan isaan lolan. Inni guddaan xiyyeeffannoo isaan taasisanii jiranii lafti Israa'el jedhamtu kuni kan Palestaayiniiti. Innis maal jechuudha? Israa'el jechuun Yaaqoob jechuudha. Yaaqoob immoo obboleessaa Esaawu. Esaawu kuni hangafummaa isaa kan inni ittiin jijjiire Ittoo Misiraatiin. Ittoo Misiraa jechuun immoo lafa akka isaan wal jijjiiran. Warra amma Joordaan Libaanoon warra jedhaman kun Joordaan riivanii gara gubbaa Western baankii ol kan jiru kan qabamee jiru warra West baankiin normaalii akka United Nationstiin kan inni qabamee jiru. Hamaasii fi gara Libaanoon gara gubbaa irraatiin kan jiru garuu warra Palestaayiniitu bushaa jira. Lafti kuni kan abbaa keenya isa duratti jedhu ammayyuu. Kan eenyuti? Kan Esaawu jechuudha.
Kan Yaaqoob immoo lafni isaa isan turree jechaaru isaan. Garuu immoo Waaqayyo kan inni waadaa galeef Abrahaamiif. Abrahaam biyya Uur keessa ture. Uurii ba'ee karaa kan inni ture karaa Kaaraaniin darbee biyya Kana'aan keessa qubate waan ta'eef. Kakuun Waaqayyo gale karaa Abrahaamii fi lafa kanaa hortee keedhaaf kenneeraa jechaa jiran. Isaan immoo kana amanan. Kanaaf maal gochuu qabarree? Tokkoffaa icciitiin amma ni Hamaasiin kun jechaa jiru dudduuba isaa kan jiru Iraani. Iraan jechuun immoo akkuma raajii Hisqeel boqonnaa 38 gaafa kaasanii dubbistanii Maagoogii jechuun biyyoota garaagaraa wajjin wal qabata. Maagoog biyyoota garaagaraa walitti gurmeessuudhaan Israa'el irratti duula geggeessa. Ijjaazuurii jechuudha. Ijjaazuurii yookiin harka wayyaa jalaatiin Israa'el irratti kan isaan lolaa jiran. Sababni isaa immoo Rock of Dome kan jennu isa First Temple kan ijaarame Salamoonitiin erga waggaa 70 booda Israa'eloonni Baabilooniin conquered erga ta'e Naabukanazariitiin ergasii dhufan immoo eessatti Second Temple erga ijaaranii booda 70 AD kan inni barbadaa'e. Eenyuun Kingi Neerootiin. Kingi Neerootii kan inni Second Temple kana barbadeessee Israa'elitiin qabeenyi isheen qabdu hundumaa magaalaa Yerusaalem jiru hundumaa barbadeessee sanaa booda waggaa 2000 booda Israa'el 1948 deebitee hundoofte. Waggaa amma kana biyya garaagaraatti faca'anii turan. Akkuma macaafni qulqulluun dubbatu bara dhumaa irratti saba koo walitti nan sassaabaa. Kan inni kana dubbates raajii Daani'el boqonnaa 9 guutummaa isaa gaafa dubbistaniyyuu sabaa subaa'een fuuldura keessan jira jedhee raajii Daani'eliitiin gaafa inni yeroo isaan biyya Naabukanazar kan jiru Baabiloon yeroo jiranillee itti dubbateera. Raajii Sakaariyaas keessatti illee dubbateera. Wantoonni kuni bara dhumaa irratti sabni koo walitti isaan nan qaba kan jedhu raawwateera. 1948 kaasee Israa'eloonni mishinii garaagaraatiin fakkeenyaaf Zionism Movementiin Israa'eloota bakka garaagaraatti kan isaan walitti qaqqabsiisaa jiran jechuudha. Deebisanii Israa'el hundooftee deebite. Waan hin yaadamne jechuudha. Biyya garaagaraatti yeroo qubatanii taa'anii yeroo yaadamu baay'ee ulfaata. Akkamittiin biyya garaagaraa taa'amee akkamitti waggaa 2000 booda deemee walitti qabama. Kun yaada Waaqayyoo yoo ta'e malee. Kanaafiyyuu Israa'el deebitee hundoofteetti. Inni guddaan garuu Israa'elii fi wantoonni icciitii guddaa ta'anii mana qulqullummaa ijaaru. Waa'ee lola Hamaasii fi Israa'el gidduu kana taasifamaa jiru kana wantoota baay'ee nuti baruu qabnu. Dhumni baraa isa dhumaa keessa akka jiru beekuun keenya dirqama ta'a. Macaafa qulqulluu keenya keessatti waa'ee Googii fi Maagoogii samma dubbachaa jiru kuni kan inni taasifamu warra Maagoog jechuun sanyii Maagoog warra jedhaman kuni Roosh warra jedhaman kuni Raashiyaa jechuudha. Raashiyaanii biyyoota warra Middle East warra ta'an kana Araboota warra Iraan jedhaman kana akkasuma immoo Libaanoon, Hamaas biyyoota garaagaraati kan jiru. Isaan of duuba hir'isuudhaan kan inni Israa'el irratti lola banu jechuudha. Isa kana immoo kan inni nuti dubbannu macaafa qulqulluu raajii Hisqeel boqonnaa 38 fi 39 irratti agarra jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos iyyuu waa'ee kana waan dubbatee qaba. Maatiyus boqonnaa 24 irratti yeroo itti Yerusaalemiin marfamtetti yeroo agartanii dhumni baraa akka inni ta'e hubadhaa jedha. Kanaaf Israa'eloota keessatti wantoonni garaagaraa taasifamaa kan jiran ammatti macaafa qulqulluu keessaatii Order of End Times amma nuti kan jirru Church Age keessa jirra. Church Age keessa waan jirruu fi The Grace Age jedhama yookiin
bara ayyaanaa kan jedhamu jechuudha. Otoo waldaan kiristaanaa hin butamiin duraa tokkoffaa Tesalonqee boqonnaa 4 kan jiru lakkoofsa 16 kaasanii gaafa dubbistanii butamuu waldaa kiristaanaati kan raawwatamu. Otoo inni hin ta'iinii lolli Googiif Maagogiin kun raawwatama akkam jechuudha. Warri Maagog jedhaman kuni warra Midilistii wajjin walii galuudhaan Israa'el irratti lolaban akkam jechuudha. Amma fakkeenyaaf lolli Yuukireenii fi kan Raashiyaan kuni harka wayyaa jalaatiin wal lolu malee addunyaan bakka lamatti hiramte. Kam jechuun suni USA fi Raashiyaatu bakka itti wal lola Yuukireen irratti taasisan. Kan gatii kaffalaa jiru faayidaa tokko malee Yuukireen jechuudha irratti. Akkasuma kana Hamaasiin kan inni bane kuni harka wayyaa jalaatiin Iraanii fi akkasuma warri Midilistii warra Araboota walii galuudhaanii kallattii kan dursee kan lolchisaa jiru kan immoo eenyudha? Iraan haa ta'u iyyuu malee harka wayyaa jalaa eenyu wajjinii kan isaan walii galanii jiranii? Raashiyaa wajjin jechuudha. Macaafni qulqulluun kan dubbatu isa kana. Hisqeel boqonnaa 38 39. Isa dura garuu wantoota nuti hubachuu qabnu macaafa qulqulluu keessatti Israa'el bara dhumaa keessatti walitti qabamti jedha macaafni qulqulluun. Waggaa 2000 dura bibittinnaanii yookiin kan isaan turanii kan immoo kan nuti agarruuti macaafa qulqulluu keenya keessaati bakkoota garaa garaatti kan inni barreeffamee jiru kan Israa'eloonni deebi'anii kan isaan walitti qabamanii isaan keessaati gaafa laallu raajicha Hisqeel boqonnaa 11 irraati laaluu dandeessu. Egaa ati Waaqayyoon Gooftaan ani saba warra keessaan walitti isin nan qabaa biyyoota isin itti bittinnooftanii jirtan keessaas walitti isin nan sassaabaa biyya Israa'elis deebisee isiniif nan kenna jedha. Israa'el deebitee hundoofte jechuudha. Sanaa booda egaa macaafni qulqulluun butamuu waldaa kiristaanaan otoo dhufiin duraa lolli kun taasifamu. Erga waldaan kiristaanaa butamtee miixuu guddicha isa jedhamu. Raajicha Ermiyaas boqonnaa 30 lakkoofsa 7 irra kan jiru the time of Jacob tribulation. Kun maal jechuudha? Miixuu guddicha addunyaa kana sababa Israa'el irraa kan ka'ate isaan Waaqayyoof bitamuu diduudhaan kan ka'ate dhahicha dhufu dhahicha 21 addunyaa kana eeggata. Innis maal jechuun? Revelation yookiin mul'ata Yohaannis boqonnaa 6 hanga 19tti kan ture jechuudha. Dhahicha 21 addunyaa kana eeggata. Waldaan kiristaanaa isa fuulduraan butamti. Waldaan kiristaanaa erga butamtee waggaan 7 jirti. Kan agarsiisu kun immoo Daani'el boqonnaa 9 lakkoofsa 25, 26, 27 sabaas waa'ee seenu. Yerootti antikiristiin Revelation boqonnaa 6 argamu yookiin immoo dhufuu kaasee waggaa 3 walakkaa kun maal agarsiisa? 3 walakkaa fuulduratti Israa'el wajjin peace trinity yookiin immoo waggaa 7 Israa'el wajjin waliigaltee taasisa. Akkamichuun icciitii kana haasa'uudhaaf warri Maagogiin kun Iraanii fi warra Libaanoon akkasumas Saudi Arabiyaa, Hamaasii, Hizbollaa, Joordaan, Saudi Arabiyaa, Siiriyaa, Ijipti illee dabalatee hamma Sudaan asitti walii galanii Israa'el irratti lolobanu. Eenyutu dursaa? Raashiyaa. Yeroo Raashiyaan Israa'el kanarratti baay'ee humna guddaatiin lafa Israa'el akka jiruutiin meeshaa garaa garaatiin fardeen garaa garaatiin jedha macaafni qulqulluu Hisqeel boqonnaa 38. Gaafa isaan balleessu Waaqayyo Gooftaan macaa immoo Israa'el kana deebisuudhaaf maaliif? Tokkoffaa macaafa qulqulluu keenya keessatti Israa'elitiin Waaqayyo gatii hin ganne. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin hammallee hin amanne. Waggaa 7 sana gidduutti ni amanu. Dhiiga hoolichaan
warri bitaman Great Tribulation keessatti warri Gooftaa Yesuus Kiristoosin amanan hin jiru. Wayyoo jedhu. Maaliif? Masii keenya inni duraa ture Kiristoos isa ture jedhanii amanu. Macaafni qulqulluunis kan inni dubbatu isa kana. Maaliif? Zakkaariyaas boqonnaa 12 lakkoofsa 10 Israa'eliin faayinaalii Yesuus Kiristoos akka masii keenya ta'ee hubanneerra jedhu marratti.